أصلي أنا فأعتبر ويا تقول لهم وقامي والمسلم قال أدي برا ما وانو جولن كذا زنجران كومنتي جرا زنجران فرقتة أكوارن أمتا ولي سيبوكو بربادي كذا ترجع كومنتي إلى أصلي كومنتي دا جيمك إنك دسبر سنجد أصلي أنا جيمي كان نقبض جاء سدن هراتي أصلي إسمي مو ويا سدي دورة مرتي ستان كان مالي أصلي كو ويا سابقتا لكي ويا سوني ويا صداقو تيجي inni geemi qaba kanaaf guyyaa bira gochuu qabna maaf hin jenne ati jechuu dandeessa sitoo qabateen sin jedhe baraasni akka obboleessa qotisultan si gaafa jira baraasni kun rakkoo miti bara hammeenya miti garuu maaliif guyyaa sana maaf barbaachisee like amma ila ani lola kaasuu intini gochuu ምናምን miti garuu akka nama sammuu qabu tokkotti sagantaa kanan beektaati argiteetta ummanni gargaaramuu qaba yeroo ummanni gargaaramutti bakkan waamame hundatti argame gargaarsa sisi wajjin guyyaa meeqa sassaabne nama dhuunfaafis haa ta'u ummataafis ammas nan argama rakkoon hin jiru garuu adamma boleessa kiyya raachuu ani waan natti mul'atutti mala gargaarsa si jambar ana asiraa dubbatu dhageette malee kaqabe anaa miti ummanni dhumaa jiru kuni ufeemasoota asirra jiran keessaa eenyurra anatti dhiyaata sigalee miti ganda kiyya sigal takkaa dubbadheen beekon obboleessoo si afoo dhaabatuuf miti ba inshe geemii miti sargiin yoo jiraate sargii nama hafuuf hambisuu danda'u sigalee miti dhimma biraa keessa nasisin warra asirra nama gargaaraniif gargaarsisan keessaa nama kamirraa sirraa أصل أورموما ولدت أكبر نيومالي نصري فارة مكي فارة مبارك فارة everything نتري هذا عندك يبرانا سيكلمي أنا كل جت شلهم برباد وأنا تاني كذا من قلتنا سيكلمي تي بكا أنا تدارا ده مانيكون سيكلمي تي ورا يسوع كياتي أما هيلان كون كران قبيسا كون ورا أكوا كياتي سدوغار بچو تايدي فون ديغا تنرا دوماجرا ساني سينجنيا غاسا غانتا كان لك كابي أنامتي بابا شريان استاذ إبصافي إنه كبالة كان سعد علي بارفات ولي مريئته دولاني نتهما لوكا بنانجرا إستقالة استغانتا أبي إنتفنا مانا كهت غرغارتنا نانجر شيكون نمو دم جيمي بويا كهتي هم بيكان أبانا متي تقول فيو أكارا تيجري مال جتة دولا بتراجو إنبوكسي موس كريشوت غورا سيرغا بابا شريان دوم هت غافت يو استاذ صاحب هالن ولت إينا رب أوكي nama ke kasirra dumu namni guddaan tokko dhufee sagantaa nuu qabi yoo siin jedhe lakkisa geemii jira amma namni sheekaa geemii fasaadatti beeka tapha sigale tapha taphumatti beeka taphata nuti guyyaa san tapha qabna ummata gargaaruun jettaan hin abaaramta jechuudha raachi waa hunda laaltu soo kanaaf tola jettee isaanirraa fudhattee ummatatti bitiin jiran himtee carraarratti godhuu qabdu kami hagaati taphattu akka waa turu silkii namarraa kaasuun nama nu deeggadda bakka meeqa nutti dawwalan silkii kaasuun halkan keessa sa'a shanitti takka gargaarsi banameen beeku sa'a shanitti banne wanti uummata rabbi riske guurame waan duraanitti oli guurame miliyoona tokko tuqaa shan qabxii lamatu ija keessa duratti guurame doolaarri 20,000 jechuun uummata dheengadda uummata harargeeti machaachaan no pozitiivii yaadudha malee akka waan namni tokko koffisu wannoo jedhutti yoo yaaduu baatte ومتى أنا أمني والله هم تون تكجراك يكيدن جرو قال سكنا أنو إنكم نبر أنا علمي قذك يا عندك يا أبان رياك يا دوين دمبر نبر قالوا من يكون نما كمو جالا والله في مسود أثر الجيران جالا إن بيت لفكين لفتان جيجو هند جالا أنا تريات إن دمبر نقول يتوقع متى كيا دوما جرا جرا مالك وانو متى قال متى وانتو gabaayit wamoya olum kopdet mo kon woni galem kana branchu piya amalle ira debe kasin jedu guyan sun dulamanu hinga yoma male yo ka gebi tabatte nalkan kudu ordo ta kay wajji chafara bulu wana katakasi dip charra akasi dip se male charra tabattani wal moyu hinga sitti mara gemi tabata turre tafsisa turre belamat nama ka turre ani Perché che mi ta fatto di selle ture
baatu yoo akka carraa ustaad ibsaa faati toluu baate clear godhee check godhee isinitti himaa gisa jedhu nasrii fi nasraan naafoo dhaabatan atema bakka xiqqoo san waan jira qabduu keessaa dhageeffatte malee make sure godhee isinitti himaa jechuun kiyya sun mumkin guyyaa kana addaan si jijjiiruuf ta'uu mala hin beeyne hin jarjariin ana akkas jedhe bara haasaa keessatti reef akkas jedhe rabbi arraba na qaba mee guyyaa duraa sabtiin eeggaddaatti beellamanne hagati as walitti hin dachaane ustaad ibsaan guyyaa san itti tolaaf hin tolu ustaad ibsaan faa warra biyya keessa jiran make sure ta'e isinit deebi'aa jennaani nuti murteessine irraa ka jette nasra hin dubbannan hin callise achillee waan wayiitu jira soddaan mumkin geemii kiyya kanaaf yaadee afaan keessa qabata jettee yaaduu qabda takka faamiliitti si galame an arras borus iftaanis wanni sitti dhaammadhu raachuu isa dhugaa rabbii isa dhugaa si jaaladha abbaan fedhe waan fedhe siin haa jedhu kan eegaa atti taala xuru adeelam si jaaladhaan wallahi ka kadhetitti ma si jaaladha obboleessa kiyya kan eegaa atti taala xuru adeelam baay'ee otoon si faana walloluu barbaade asitti dhufee sitti himu baay'ee ani baay'ee naman walloluu barbaade bakka akkas achumarraa fagaadha si faana walloluu waan hin barbaanneef dhufee sitti himu waan keessi qoonatti gadde sitti himu ani hammeen hin qabu baay'ee dhugaa rabbiin isin jedha baay'ee namuu amin ani baay'ee ani arrabsamee namatti bahee dubbadhee hin beeku kana namni hundumtuu hin beeka ani kana keessi koo keessa waan jiru sagantaa kana namni hundumtuu amma fakkeenyaaf ani baabaariyaan otoo beekanii an otoon itti himee anatu dureessatti himuu dagadhe malee otoon itti himee isaan akkas guyyaa sana qabatan annan beek 100% otoo beekanii isaan raachuun deemee qabataanaan yookaan guyyaa biraa hin ibsan 100% ammas rakkoon hin jiru dhugaa rabbii ani baay'ee ምንም ችግር የለም dhugaa rabbiin isinitti hima like qulqullummaadhaan amma fakkeenyaaf dura asii waatiin beektaa dura naa bilbilte raachuu gargaarsa jechaa jiru akkam goona seetee raachuu kan kee dafnee sa'aatii 4 irratti geemii keenya taphannee siinsi taphachiisnee dafnee daqiiqaa 30 keessatti gara gargaarsaa deemna raachuu akkas goona namni otoo naan jette akka anaafaatti dhiyeenya keenyatti akka obbolummaattis otoo akkas naan jettes gaarii ture ana kanan dubbachaa jiru like qulqullummaa akkasii waliif qabaachuu qabna dhugaa dubbachuuf na rakkoon hin jiru akka ati jettee gochuu dandeenya baay'ee otoo walitti himnee kun baay'ee salphaadha wal geenyee hundumti keenya wal geenyee geemii keenya taphachiisnee daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 yoo moonee gammachuu keenya ibsannee yoo moomnes waliin gaddina taanaas gaddinee achumaan nama jiru hunda nama geemiif dhufe hunda gara gargaarsaatti fudhachuu dandeenya ammallee akkasii ilaal asli kun geemiin kun geemii ani yoo mo'ame dhumatitti kabajama eetaan hin bahe dhugaadha kun wallaa dhugaa rabbiin si jedhana akkas waliif ta'uu goonaadha immoo ani immoo uummanni haa gargaaramu asli kun like namni na caala gammadu jiru yeroo gargaarsaatti bakka na waamtanitti nan dhufa nan argamas ammas like namni na caala ani baay'ee harargeen anaaf like soddaadha sigalee ashqabaati alengaddaa dhugaa rabbii inni kun illee yoo ta'uu baatte macarrashaa irratti dirqama baay'ee harargeettan sodda kuni yoo ta'uu baatte yoo jettu maal shakkii jira yoo ta'uu baatte ay macarrashaan kuusumaa jechuun isii galee ela amma waa lama jira raachi waa lama jira beellamni sheekonni qabaa jedhani saftii dhufu kana sii galeemi okay waan ati beekuu qabdu okay ka gaafa guyyaa keetii kana ani baabaa shari'aa adii waliin dubbifne aan bilbilee anillee yeroon dhaqqabne gaafan ustaad ibsaa faallee hin dubbifne warri akkaawuntii jaraa ka isaan ka jaraati hin dubbifne wannoo sa'aadin immoo durumarraa hin dubbifne baatii 8-9 deemna soo dubbifne yeroo harmeetti aboo qatansanii as wal dubbifnee tubbee soo kanaaf maalti jechuu barbaade sheekonni kuni
warra olii gad deemanii daawwaa godhan biyyarraa biyya zooran biyya keessa olii gad zooran sagantaan daawwaa godhan guddaa wayii guyyaa tan ka jaraa jiraachuu mala itti toluu dhabuu mala barnuti akkanumaan lafarratti sillee waan himmeen tapha kee balleessuu godhati fakkate minaamin garuu akka gargaarsi kun jiru nuti kaayyoon keenya uumatuma gurra buusuudha malee qabatamatti guyyaa keetii ta'uu mala ta'uu dhabuu mala si galee amma akkaawuntichi ka ustaaz ibsaaf waan ta'eef isaan illee uummanni kun akka waliin shakkine nama shakkine nuu kanaan shakkine dhufanii yoo gastirratti nu argaman moor uummanni kun irra gargaarama nuti bu'aa uummata barbaanna waan ta'eef waan saniif yoo akka carraa guyyaa tan isaanitti hin tolle guyyaa isaanitti tolu goona kuni ganaa uummata habiibata uummanni haa qophaa'umaaf waan kennaa ta'u qophaa'u yoo guyyaa san ta'e illee na amane tapha kee booda ta'e galeeme fakkeenyaaf manni mana makiiti ka gastirri ana mana kee booda tapha kee booda ta'a kana dhibbaan dhibbatti ka kadhatitti ma wallaahi na amane kunoo si galeeme tapha kee booda ta'a asli ko ani baay'ee dhugaa dubbachuuf kanan ammanay sagantaa kana dhugaa dubbachuuf ji'a sadii duran qabadhe guyyaa sana ta'a taanaan uummata kana faana ijoollee keenya faana wallooluu ta'a ijoollee dhumti keenya geemii akka dura qabadhee warri hin beekne minaamin guyyuma sana biraachee maalii geemii maaliif har'a luute naan jechuu danda'u uummata kana walitti bu'aa jedheen sodaa akkasirraa dhufe dhugaa dubbachuuf ani bakka uummata kana wajjin qofa waliin bakka hin barbaadu si galee nama dhuunfaa wajjin barbaadu ani kanaaf amma kun naa ta'eera dhugaadha.